Nanti atur nanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraatan, baga rageessan. Akkuma beekamu miidhaa yeroo ammaa kana keessa biyyi jiraachuu baannus miidhaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru miidhaa biyya keessatti gaggeeffamu kallattii fedheen waa ta'u ni gaddina dhibamaa namaa dhibee namaa waan lubbuu namaa irratti gaaga'ama geessu hundaaf waan qabeenya namaa irratti yeroo ammaa kana keessa gaggeeffamee fi gaggeeffamullee hunda isaa ni balfina akka namaatti akka namoomaatti hin gaddina. Har'a garuu waan tokko waan waggaa guutuu yaada kuufnee deemaa turre isin biraa gahuudhaaf galanni kan rabbiiti alhamdulillah rabbil alamin. Baga gammaddan nu simadhaa baga gammanneen nu simadhaa yeroo jalqabaatiif afaan baafadheen achi baasuudhaa deema. Maal inni yoo jettan akkuma beekamu miidiyaan yeroo hadhaa kana keessa riqicha beekaan kallattiin ittiin wallaalaadhaan namaan gahu riqicha rakkataan nama waa qabu biraan ittiin gahu riqicha ittiin wanni hundi yeroo har'aa kana keessa akka mootummaa afreessaa jedhamee dubbatamaa jiru keessaa miidiyaan sooshaal miidiyaa akkuma beekamu dhuunfaatti namni inni kaan peejii qabaa inni kaan waan adda addaa qabaa inni kaan waatsaappii garee qabaa inni kaan akkuma beekamu reediyoo qabaa. Nuti garuu alhamdulillah faaruun kan rabbiiti waggaa tokko guutuu kan itti yaadaa turre akkam goona akkam taana jedhaa turre yeroo ammaa kana keessa TV fudhannee as baanee jirra. Galatooma. TV nuti fudhannee as baane Hamilton TV jedhan. Hamilton waan hamilaa turreef jecha Hamilton TV fudhannee as baanee jirra. Maal jettu isa jedhamu wanni isin jettanu baay'een. Yeroo har'aa kana keessa TV'n waan nu barbaachisu keessaa waan dhiitofne keessaa waan silaa nurkatti ligidee nurka taa'aa jiru keessaa kan beekaan keenya qotee bulaan keenya karattiin gadi bahuu dhabe beekaan keenya karattiin beekumsa fudhatee sababa afaaniitiin akkuma beekamu miidiyaan adda addaa keessa deemnee qorataa turre miidiyaa afaan Amaariffaatiin dabarfataa turre garsantiin nuti achi keessaa qabnu kami jenneellee qorataa turre kami jenneellee maal as keessaa sababni nuti miidiyaa adda addaa kan waa'ee islaamaa dabarsaa ture garsantii achi keessaa qabnu yoo gaafattan ni gadditu har'a ni dubbanna har'a sababa kana baranneef osoo hin ta'in kana jennee hin dubbannu isinumti qoradhaa bira geessanii jenna. Kanaaf akkuma eenyummaan keenya guyyaan har'aa bariin guyyaa har'aa waan haaraa fudhatee as nu bahe kun akkuma bariin har'aa barii dagaaginaa barii misoomaa barii oomisha afaanii dagaagina kan qabeenyaa kan amantii kan mirga jireenyaa itti keessatti dhabne guyyaa har'aa kana keessa mirga jireenyaa bira dabarfannee mirga jireenyaa akkuma isin argaa jirtan dhugaa irratti nu hayyamamee jira. Akkuma sanas mirga amantii keenya gaggeeffachuu mirga sabummaadhaaf dhaabbachuu amantiin kan sabummaadhaaf dhaabbachuu hin daangessin yookaanis eenyummaa biyyattiiti tiksinee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana deebifnee akka dur abbootiin keenya gumaata itti baatanii ijaaran kana nutis deebifnee ijaaruudhaaf biyyattii Itoophiyaa guutuutti Itoophiyummaa sii qabattee nu kanaan akkasiin dagaagdu gochuudhaaf guyyaa har'aa akkuma beekamu gareen keenya hedduu sosso'aa turre nuun mirgoomne karaan nuun baafne amma garuu faaruun kan rabbiiti baatii muraasa booda loogoo keenya qabannee baatii muraasa booda ergaa qindeessaa turre waan lafatti kuufataa turre waan lafatti kuufataa rakkoo hawaasaa rakkoo misoomaa rakkoo amantii rakkoo jireenyaa badhaadhina akkasumas bal'ina waan adda addaa fudhannee gabbaanee jirra. Gadi ba'iinsa kana isiniin gadi baane malee of qofaaf miti. Isiniif gabbaane miti isiniin gabbaane kanatti nu beeka. Isiniif miti isiniin gabbaane kana nu beeka. Isiniif gabba'uunii fi isiniin gabba'uun tokko miti waan taateef hawaasa keenya laayiviin keenya har'aa guyyaan isaa hin dheeratu. Guyyaan isaa gabaabuu misiraachuu taanaan guyyaa gammachuu taanaan kana isiniin gahuufan Hamilton TV'n yoo rabbiin keenya nu gargaara waan lafatti kuusate qaba waan lafatti kuusaa bahee qaba hayyootaan kan durfamu beektotaan kan hoogganamu kan afaan isaa bal'aa waa hunda walitti qabatu manni keenya bal'aa kan nama hunda ol galchu kan of keessaa qabu rakkoo qotee bulaa rakkoo
إما دينagdeerratti dhimma misoomaarratti dhimma hundarratti kan of keessaa qabu TV'n keenya Hamilton yeroo gabaabaa keessatti inshallah tola rabbiitiin fedha rabbiitiin gadi ba'uudhaaf urfoofne urfoofne gabbaane Allahu akbar faaruun kan rabbiiti nu kenne rabbiin alhamdulillah alhamdulillah rabbitu nu kenne isinis alhamdulillah nu jedha nuuf kenne rabbiin alhamdulillah alhamdulillah faaruun kan rabbiiti galatooma Hamilton TV kallattii adda addaatiin isin beeksisa akkuma beekamu hayyoonni keenya beektonni keenya Ahmadiin Jabal akkuma beekamu Kaamil Shamsuu Sufyaan Usmaan Haydar Kadir Jamaal Ali egaa akkuma beekamu hawaasa keenya hayyoota keenya warra bahaa warra dhihaa hundayyuu hirmaachifne hanga ergaa keenya lafatti kuusataa baane finnee isiniin geenyutti gurra isin habuutu walii dhaamaa sheer walii godhaa walii dabarsaa isiniin jenna galanni rabbii keenya fatolu rabbii yeroo kan akkanatti nu jijjiiree kan nuti keessaan afaan baafanii dubbachuudhaa deemnu karaa nu qajeelchee galanni kan isaati faaruun kan isaati yaa bahaa yaa dhihaa yaa kaabaa yaa kibbaa isiniin dhaabbanne nu waliin dhaabbadhaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Hamilton bilisoomtan wal argattan guddattan TV jechuun Hamilton gara fuulduraatti Hamilton TV'n yeroo dhiyootti inshallah mee Hamilton maal jettan Hamilton jechuun hiikaan isaa hawwitan hiikaa guddaa qaba Hamilton yeroo jedhamu hiikaa guddaa qaba kanaan dura waggaa dura kan nuti kanatti baafanne ammaa miti waggaa dura baafanne Hamilton waan jedhu kana أنا جمال عليتي سفيان عثماني كامل شمسوتي عمدين جبلي أكسمس ورين كبا كيسايس إن موت بايتو نبرد أبتو ما شاء الله قالتو ما هرمان نيان كيسن وان جبابات عن وان يادا جبابا ورقبتي دي مومتي يادا ديرا قبل نديمني يادا ألفاتا أفريقيا قمنا كلتي كيسا ولرجن وارجنة كلتي كيسا ولرجن وارجنان مو أكيتانو نندبو إن شاء الله يا رب جده egaa bakka ijoolleen taphattu waan jirruuf akkasii ulfaadhaa galatoomaa hawaasa keenya Hamilton TV'n yoo rabbi jedhe faaruun kan rabbiitiin faaruu rabbiitiin tola rabbiitiin ni'maa isaa keessaa nu qanansiise isiniin isin bira dhaabbachuu isinumaaf dagaaginni keenya kun kan har'aan tana miidiyaadhaan yoo jalqabe egereen keenya misooma karaa hundaa ta'a misooma keessaa wal barsiifnu kan ulamaa keenya warra baadiyyaa keessatti dagatame warra maaddii quraanaatii wajjin sababa afaan biraa beekuu dadhabuutiin nu jalaa dagatame warra qotee bulaa keenya warra agartee gumaata gurguddaa artistoota keenya artistoota baadiyyaa keessatti nu jalaa hafan sababa afaanii wanni nuti hin taanee fi wanni hawaasni keenya hin taane hin jiru hawaasa kana ummata kana wanni ummatattiin gabba'uudhaaf qophii kanatti jirraa egaa yaada isin nu gumaachaa jirtan kana galatoomaa إن شاء الله فارون كربيتي با محمد هاتي يا رب جده طرف كينياتي كان هنگا اسوسا گنيو افان دبتم افان بلدا كنا پرسنتي تيكون چنا دانا ساني اكن كنوتي گرتي بيكان كنيا باديا جرا اوتي بولات بيكان كنيا علماء ان كنيا باديا كيس جرا تكا مغالات گدفاني همبه كمن كون تكشو نما ادوچتي كون سبب ميديا دبا كنمو سبب نساو جنة ميديا فانا معرفة نما يغنا غرسا أمة كينيا كنان تري أغلطو مو برسنتي أما سنالين وكينيا غلطو ما والفادا إغلايفين كينيا الرافقانوما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوفكن ربين الحمد لله الحمد لله نوم فد ربين الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hamilton wajjin bilisoom